poolisiin hidhatoota hunda ajjeesuu ibse. Kalee galgala hidhatoonni Alshabaab Hotel Siil jedhamu kana kan qondaaltota mootummaa biraatti jaalatamu haleela kanaan yoo xiqqaate namoonni lama akka du'an gabaasaleen garii himu. Garuu lakkoofsi namoota du'anii dabaluu danda'a jedhamee eegama. Zalaalam Taaddasaa dabalata qaba. Akka maddeen nageenyaa fi namoonni ijaan argan jedhanitti Saahil Hotel kan Alshabaab haleele kun kanaan dura bakka aangoonni mootummaa yeroo hedduu keessatti dabarsan yoo ta'u magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishoo keessatti ollaa masaraa pirezidaantii biyyattiitti argama. Namoonni hoteelicha keessa dho'insii fi dhukaasni qawwee akka dhaga'amu dubbatan hidhattoonni ammallee hoteelicha keessa akka jiran madda oduu kan ta'e Rooyitersitti himaniiru. Miidiyaaleen garee hidhataa kanatti dhiyeenya qaban miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa 4 madaaniiru jedhu. Mootummaan garuu dhimma kanarratti haga ammaa yaadan kennine. Alshabaab ganama kana akka jedhetti loltootni hoteelicha to'atanii hojjettootaa fi qondaalota mootummaatti dhukaasaa turaniiru. Jiraataan ollaa waajjira pirezidaantii Faraa Alii Rooyitersitti akka himetti jalqaba dho'insa guddaa tokko dhageenye itti aansee ammoo sagalee dhukaasaa qawweetu dhaga'ame. Hidhattootni baay'een erga dallaa diidarraan jiru dhukaasa gurguddaatiin diiganii booda humnaan gara gamoo kanatti seenan jechuun AFB'tti himan qondaalee nageenyaa tokko. Namni Hasan jedhamu tokko dallaa hoteelicharra koruun bakkichaatiin miliqeera. Namni kun kan du'e jiraachuu hin beeku garuu yeroo haleellaan kun jalqabetti namoonni baay'een hoteelicha keessa turan jedhe. Namni ijaan arge biraan ammoo haleellaan kun akkuma jalqabeen daqiiqa muraasa keessatti poolisiin qaqqabuu fi milishoota Alshabaab waliin walitti dhukaasuun itti fufuu dubbata. Erga mootummaan garee kanarratti duula waraanaa bal'aa gaggeessu jalqabee fi nageenya eegsisuu cimsee kaasee torbanoota muraasaan as haleellaa gareen kun raawwatu hir'ateera. Alshabaab kibbaa fi gidduu galeessa Somaaliyaa lafa guddaa to'atee jira. Gareen kun Alqaayidaa waliin hidhata kan qabu yoo ta'u mootummaa Somaaliyaa kan deeggarsa UN qabu irratti waggoota 20 siquuf waraana hamaa irratti gaggeessaa jira. Pirezidaantiin Somaaliyaa Sheek Hasan Mohaammed kamisa akkamitti lafa jalaa fudhatame deebifachuu akkaataa danda'an irratti karoorfachuuf qondaalota waraanaa waliin wal arguun burqaan oduun biyyaalessaa Somaaliyaa soonaa gabaaseera. Hidhattoonni Alshabaab yeroo hedduu hoteelota irratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeessu. Hoteeluma amma haleellaan Saahil Hotel irratti bara 2019 haleellaa raawwatanii ture. Bara 2022 ammoo gareen kun hoteela Viila Raayis jedhamu kan magaalaa guddoo biyyattii keessatti argamutti cabsanii seenuun yoo xiqqaate namoota 14 galaafatanii ture. Haleellaa hoteela beekamaa Asaasee jedhamu irratti gaggeessaniinis gaazexessaa beekamaa tokkoo fi lammiilee biyya alaa dabalatee namoota 26 ajjeesaniiru. Hoteelli Asaasee ulaa galaanaa Kismaayoo kan kibba Somaaliyaatti argamtu keessatti argama. Gareen kun Yuunaayitid Kingdamii fi US dabalatee biyyoota garaagaraan tarree shororkeessitootaa jalatti ramadameera. US immoo garee kana dhabamsiisuuf humna waraanaa ishees itti bobbaasaa turte. Oduu biraan maanguddoon Masiinqoon Geeraruun dhageettii horatee obbo Eebba Lammii har'a bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa manaan badhaafama. Obbo Eebbaan sirba Masiinqoo isaatiin mata dureewwan adda addaa irratti sirbuun karaa miidiyaalee hawaasaa irratti beekamtii horate. Waa'ee araaraa, waa'ee gootota Oromoo, waa'ee lol Eertiraa waliinii fi kanneen biroo irratti geeraru. Maan kantiibaa magaalaa Finfinnee kenneef irratti haasofsiifne. Wanta gaggaarii akkasinii ta'e dhagayeera jalqaba baga gammaddanii. Ishi gammachuun dhabiinii elaa maasitti fakkaate beektaa. Biyya nagaatiif haa ta'u qilleensa nagaatiif haa ta'u ani garuu har'a miti quuqamni kun kan natti dhaga'amee kanan hojjechuu jammaree nama naan deebus dhabee nama wajjin quuqama koo kana baafadhu dhabee waaqayyo immoo haftaamuu lamuu nama jedhamu gimbii wallaggaatti darbatee naaf Ameerikaa ture duraan. Nan beeka. Ani mana raqee sin tuffadhu mana marsoo sin tuffadhu dallaa jala faa taa'ee tananii. Waa'ee quuqama Oromoo kana nanaasaa ijoolleen moobaalii tachiidhaan waraabanii onlaayinii irra gadhiisan. Nuyiyyuu isa arginee waa'ee keessan hojjennee mitiiree jalqaba. Manni Taaddaleen immoo obboleessan argadhe jedhee Taaddalee gammachuu immoo irraa jalatti suufii uffisee uwwisiisee natti uffise. Amma immoo mana argattanii jedhu dhugaadhaa? Adde Adaanechi mana kutaa 3 naalaatteetti. Mana kutaa 3 immoo gahaa miti lagiseedhaan malee kibsatii manaatu uummanni dadhabaa ta'ee jira. Kuni wanti gabba'u miti lagiseedhaaf immoo maaqabiidhaaf jette. Garuu argattanii adde Adaanechiin qaamaan deemtanii argattanii wal argitanii waliin dubbattaniitu? Adde Adaanechi duunan jalmasa arbanyoota duriitii taphataa jiru fuulduraan. Utuun achi garagalee taphataa jiru maal akkuma isin argitanii viidiyoo walitti na aggaachaa malee ani isheetu na duuba jira isaantu na duuba jira abbaa dhimma dubartoota abbaa taati yaa kana dhimma seeraatu na duuba jira hin argine. Achi dhufani. Viidiyoon fuudhee waliin nu buute. Manicha deemtanii ilaaltanii? Keessan jira iyyuu amma keessa keen jira. Kutaa 3 qaba.
baalaan hindi manni taala badaa'uu amma kanatti miti. Keessummaan natti dhufuu jira. Viidiyoo laallachuun jira. Iddoo viidiyoo galfatanii iddoo humti taa'ee keessummaan nama dubbisu jira. Maali waaqayyoon na guddiseera nama xinnoo dhaare'anii ministeeronni hin dhufuu eessarra gattaa'u. Ishoo ayyee garuu kana dura kan argattaniin beektanii amma gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'ame? Maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu gooftaa yesuusiin egaa ani egaa dhugaanuma taanaanii yommuu qabanni immoo yaa lolaa boombaa jalayyuu arga jedhee waan yaadeen qabu sammuu kottis kana yaadeen qabu xinnoo duuti haadha manaas na joonjesseera abbaa ijoollee 8 fi ijoollee kana guddisuun na joonjesseera baay'ees immoo Ormeedaatti dadhabee xoorataa koos dhabee waggaa 16 dirree waraanaatti guggubadhee iddoo 5 xiyyiitiidhaan rukutamee Tacha'amee baay'ee amma yoomittan kana tasa qaayyaa gooftaati gaa wayinnaa fudhadhu wayinnaa faradii wayinnatti faradii jedhee Gabreelii kadhadheermanii haasaa kana jamman. Amma sinii faradeera waan gaarii. Eeyyee galannii bulbinni saabata ulaa ol ka'eennaa badha. Ayyee tole mana kana meeshaa sinii guutanii? Meeshaa dhumti guuteyyuu hin jiru ganaadha. Egaa rabbitti tolu waan isaan beeku dhufanii na hubatu ta'ee hin beeku. Amma deeqoo natti ta'ee akka magaalaa Naqamteetti keeyatan jaraacharuun ni natti bitaachee akka gowwaan harka maratee ta'a. Baga gammaddanii obbo Eebbaa. Ishii gammachuun isin biraan deemuun obboleessa kiyya. Dhaggeeffatooteen oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessa jalqabaanii bulchiinsi magaalaa Finfinnee irraa manneen waliinii 435 ta'an barsiisota carraan ba'ee fi dabarse kenne. Manneen waliinii kanaan dura barsiisota dabarfaman 5,000 keessa manneen waliigaltee osoo raawwatanii turan 435 addaan baasuun irraa barsiisotaa fi kenninee jedhe kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Filannoo pireezidantummaa Raashiyaatti jalqabee jira. Filannoo kanaan Vilaadimiir Puutiin aangoo waggaa 6 dabalataa argatu mirkanaa'a. Kunis morkata amanamaa waan hin qabneef Puutiin waggoota 24 fi Raashiyaa hoogganaa jira. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyaahuun Hammaas yaada isaanii araarsitootaaf erga kenneen booda carraa waraana dhaabuu Gaazaa diqqeessan. Waajjirri Netanyaahuu yaadonni dhiyaatan kan hin danda'amne jedhan. Hammaas waraanni kun akka xumuramuu fi Israa'el guutummaatti Gaazaa keessa akka baatu barbaada. Kalee himannaan pireezidantii naannoo Soomalee kan turan Abdi Mohamedii fi hoogganaa kooppareeshinii sibiilaa fi injiinarii Meetek Meejar Jeneraal Kinfee Daanyaaw adda cituun gadhiifaman. Obbo Abdi Mohamed yakkoota to'annoo jala oolfaman kan taasisan keessaa sarbaa mirgoota namoomaa walitti bu'iinsa ba'aa fi amantii jidduutti walitti bu'iinsa akka uumamu taasisuu kan jedhan ture. Meejar Jeneraal Kinfeen ammoo yeroo malaamaltummaa fi yakkoota malaamaltummaa fi kaaniin himatamanii hidhaa turan. Namooti yakka akkamitti raawwatamanii fi himannaan isaanii addaan citu yookiin amnestiin kennamaaf jennee ogeesseeraa Enook Gabbisaa gaafan. Amnestii jechuun adeemsa seeraa irratti jiru himatni yakka addaan kutuu jechuudha. Sababa adda addaatiin addaan kutta. Tokko for a political reason. Tarii yoo biyya keessatti wanna akka transitional justice yookaan immoo akka dhiifamaa gara nagaatti deemuu yoo jiraate namoota kana irraa kuttee addaan kuttee san booda baasta. So it's a kind of gesture. Namoota siyaasaaf malee namoota kaanii miti. Yoo baay'ee amnestiin namoota siyaasaa walii wal qabata. Garuu namoonni siyaasaa kun kan isaan hidhaman yakka adda addaa dalgee ta'uu danda'a. It can be a corruption crime, it can be a homicide, it can be just any other crime, regular crime. Garuu immoo hidhaadhaa ba'uun isaanii dhimma national reasonii qabaachuudha mala. So yeroo sana amnestiin gochuu ni danda'a, discontinue gochuu ni danda'a. Kan biraatiin immoo pardoniitu jira. Pardon jechuun without any political reason namuma hidhamee jiru yakki dalagee itti murtaa'ee mana hidhaa jiru sentensii serve gochaa jiru waggaatti pirezidantiin naannootii fi pirezidantiin biyyoolessaa nama hamma kana dhiifama godheera hamma kana dhiifama gooneera mana hidhaatti gadi baatu akka it's a gesture of humanity. So pardon powerii yookaan immoo aangoo pirezidantii naannoo fi pirezidantii biyyoolessaati. Amnestiin garuu prosecutorshiniitu yookaan abbaa alangaatti discontinue godha. Of course, ministeera irraa dhufuu danda'a yookaan immoo prime minister irraa dhufuu danda'a. Himatamee adoo jiru yookiin yakkaan sun adoo jiru himatame isaanii addaan kutan.
addaan kutamu jechuudha. Namoota sarbaan mirgoota namooma gugurdaa raawwatan yookiin malaamaltummaa fedha biyyaalessaa raawwataniif dhiifama hin godhan yookiin amnestii kana hin kennaniifi. Yeroo baay'ee hin godhamu. Namoota yakka gurguddaa hirmaatan kan nama duratti beekaman amnestiin hin godhamu. Innumaayyuu istaandardiin akka addunyaatti jiru amnestii loon abiyuuzii godhama yeroo baay'ee soddoon abiyuuz amnestii loo jedhama. Kan jechuun namoonni aangootti gaafa dhufanii gareen tokko gaafa aangootti dhufu garee isaanii keessaa nama yakka gurguddaa dalageef amnestii kenneefii akka isaan itti gaafatamne godha. Abiyuuzii godhu jechuudha yeroo baay'ee amnestii loon namoonni akka dalagan kan itti gaafatamu irra jira. Garuu namni yakka tuun dalagin akka political charge yookaan politically motivated yoo ta'e amnestii kennuun it's a good gesture. Itoophiyaan jarri kun kan gadhiifamee fi faayidaa uummataatiif jedhu faayidaan inni qabu maal fa'a? Tarii biyyattiin yeroo ammaatti akka araaraa wayii yaaddii yookaan waan akkasii yeroo dubbatan nagaa araara sanaa fi faayidaa tarii qabaachuudha danda'a shakkiin jedhu jira. Garuu immoo namoonni lamaan kun tokko Abdii Ileedhaa namicha Somaaleeti tokko immoo Jeneraal Kinfee fakkaata namicha Tigraay. Abdii Ilee ilaalchisee dantaa yookaan faayidaan nageenyaa dhufu maal akka jiru naaf hin galu. Maal Somaaleen amma yeroo ammaatti teeritorii nagaa qabu natti fakkaata rakkoon hin jiru dubbii keessa hin jiran. So Abdii Ilee gadhiisuun yakka dalagee yoo ta'e itti gaafatamuun dirqamuma. Jeneraal Kinfeen immoo yakka miiteek waliin corruptionii waliin wal qabatudha kan inni dalage. Tarii nageenya Tigraay keessatti dhufuu isaan barbaadaniif akka gesturii ta'a jedhanii ta'uu danda'a dantaan jiru. Garuu yoo dhuguma dantaa biyyoolessaatiif yoo nageenyaati yoo ta'e namoota hedduutu hidhamee jira. Kuma dhibbaataman political crime yookaan yakka politikaa waliin wal qabate. So nama lama gadhiisuu nama yakka dalage gadhiisuun yookaan amnestii kennuun namoota kuma dhibba hedduun jiran immoo kan yakka tuun dalagamin jiran qabanii taa'uun hiikaa waan qabu natti fakkaatu gam kiyyaan. Namoonni ammallee manidhaa jiran fakkeenyaa fi hooggantoonni olaanoon ABO mani murtii gadhiisuullee hagamaa manidhaa jiranii warka lamaan gadhiisuun daandii hordofanii warkaallee gadhiisan fakkaata? Waan gadhiisan natti fakkaatu maaliif mootummaan yeroo jiru kanaaf diinni guddaan nama yakka corruptionii dalageetu hin taane diinni guddaan nama qulqullummaa isaa eeggatee qabsoo siyaasa keessatti hirmaatu. So hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo nama hedduutu mana hidhaa keessa jira. Namoonni sun yakka hin dalagne malaamaltummaa hin dalagne so qabsoo qulqullummaadhaan kan falman. So warra akkasii gadhiisuun mootummaadhaaf rakkoo guddaadha maaliifi namoonni akkasii namoota qulqullummaan qabsoo keessatti hirmaatan waan ta'eef akka dhaggeeffatooteen Amooduu Ispoortii sanii dhiyeessinaa har'a Ramadiin Chaampiyoons Liigii fi Awurooppaa Liig baay'ee jira. Arsenaal Bayern Muunik waliin ramadamtee jirti. Kanaaf wantoota biraan of ibsuu fi waayilikii Zalaalem Taaddasaa biraatti argama. Zalaalem Ramadii Arsenaal fi Bayern Muunik kanirraa maaltu eegama? Tole asilii Ramadiin Chaampiyoons Liigii fi Awurooppaa Liigii naannoo sa'alaa qanaarra bahee jira. Isaan keessaati Arsenaal Bayern Muunikiin argatee jira kilaba jabaa biyya Jarmanidha. Akkasuma Manchester Cityin shaampiyoonaan bara darbee immoo kilaba biyya Spain Real Madrid wajjiniitiin ramadamee jira. Ramaddii jajjabaadha jechuun ni danda'ama. Paris Saint-Germain Barcelona waliin ramadamee jira. Atletico Madrid Borussia Dortmund wajjin ramadamanii jiru. Kilaboota lamaan Arsenaaliif Bayern Muunikiin yoo ilaalle egaa Arsenaal akkuma beekamu waggaa 14 boodadha kan isaan nuusaa xumuraa Champions Leagueetiif kan isaan darban jechuudha. Haa ta'u malee kilaba jabaa Bayern Muunikidha kan isaan mudatee jiru. Bayern Muunik Champions League injifachuutiin beekama. Kanaan dura kilaboonni lamaan ramaddii gara 16tti darbuu keessatti walitti dhufanii jiru bara 2016-17 keessa jechuudha. Yeroo sana dhaqaa galaan Bayern Muunik galchii 12 Arsenaaliin injifatee jira. Duwwaa galchee jechuudha. Barsaa lama garuu Bayern Muunik yeroo sanaa fi har'aa wal biratti yoo ilaalle Bayern Muunik bara kana gahumsa gaariirra hin jiru. Bundesliigaatiin caalamee jira. Garee Xabi Alonso Bayer Leverkusentu qabxii 10 caalee dursaa jira. Faallaa isaatiin immoo Arsenaal bara gahumsa guddaarra jiru. Champions Leagueetti yeroo deebi'ee sadarkaa kanarra dhaqqabe. Abdii qabdii jechuudha. Premier Leagueedhaan illee
garaagarummaa qabxii baay'ee ta'uudha baatus tokkoffaarradha kan inni jiru. Kanaaf barri kun bara Arsenaaliif gaariidha jechuun ni danda'ama. Garuu Baayer Muunik muuxannoo guddaa Shaampiyoons Liigii keessatti qaba. Sanaatiin yoo ta'e irraan kan hafe gahumsa har'aatiin yoo ilaalle Arsenaal Baayer Muunikiitiin carraa injifachuu guddaa ni qaba. Gama biraatiin Real Madridii fi Manchester City ilaalla. Manchester Cityin bara darbee waancawwan 3 injifatee jira. Premier League, FA Cup fi Champions League. Champions Leaguein seenaa kilabichaa keessatti yeroo jalqabaafidha. Kan isa mudate immoo Champions League injifachuu